right? And this one in 1963, His Majesty opened the OAU building, the Organization of African Unity building in Addis Ababa. He was awarded. Atete loni lakkasum atete of dandee atete sirna ufi isa qabu ijoolleen horii tisitanii lorii dubartoota aadaa keessa guddataman kana beekuun hin beektan jedhee yaada. yaa daale shuraa kiyya daale shuraa bakkuma si tolte laalee bulaa haadheedhanii margi kennaa miti. Warabinu ya dubena miti ana dado tatia hada dikko hawati ti hajet wan kan lon fasta yerolon ilman yerolon gegesan hajet ansir bega ate The best dressed leader. best dressed leader 100 times. really Yeah. okay ufatani let me explain that. The best dresser for 100 years. How many times is that? 100 times. 100 times because of his dress. Yeah, best dressed leader. Okay. Siya dibaba daafamera uffata gaarii uffatu yookiin uffata gaarii uffatu siya dibaba daafamera best dress. Dresser jedhee daafame siya dibaba. This one is a few of the reggae singers that sings about him. Right, you got Bonnie Wheeler's Peter Bonnie Wheeler's Burning Spear Culture, Garnet Silk, Sizzler, Barry Salmon, no fun. Okay, kunniin ammoo waa'ee ummata reegees waa'ee isaa sirbaa ture jedhe waa'ee ummata artistoota sirba isaanii qabanii jechuudha. Thank you very much. At the age of Then it ammoo atete deettuuti. Ateten deettu personally my favorite one. Mara keessa ateten deettu kun nattola because ateten deettu mirga deettu yookiin dubartii ulfaa kabajaa fi dubartiin deette qanafaa qabdi. Qanafaa jechuun ammoo mallattoo deettu ta'uu isii argisiisu. Bakkuma deemtutti fakkeenyaaf yoo mana namaa dhatte qanafaa isii ilaalanii adda kennanii fi aanan kennanii fi akka deettutti like normal ito doontaan akka nama daheetichi godhanii jechuudha because warri beetaniin deettanii dahuu jechuun salphaa miti ulfa jechuun salphaa miti. So ateten deettu kana like qanafaa isaniin adda baasanii qanafaa kanaan yoo isii qoraan baadhattee karaara deemte argite bishaan baadhattee karaara deemte argite irraa fuutaa qoraa yoo isin fadhaan saaratteen fadhaan sitaa fi deettu ta'u mallattoo deettummaa saniin isii qarqaartaa jechuudha. Again like addunyaa wanta irratti namni waan akkasii qabu hin jiru waan baay'ee namatti tola. Qanama fakkeenyaaf Ameerikaa keessatti odoo qanafaa naa beekaniitiin ta'u taate qanafaa kee uffadhee hiriira maraa yeroo deettu ta'ee jechuudha. Hiriira foona dabarsanii you know like treatment akkasii odoo namaa godhanii is important like dhugamaan deettuun akkuma reefu jedhe sanis na deettu jechuun waan salphaa waan hin taaneef. Ateten itti aanu ammoo atete asaraati. Ateten asaraa kun atete of danda'ee kuni ka dubartiin atete asaraa kuni yeroo dubartiin biyya eebbiftu jechuudha yookiin walumaa galatti deemtee malka baatee akkuma atete malkaasan rabbiin kadhattee biyya eebbiftee deettuu eebbiftee ilma eebbiftee generation eebbiftee atete asaraati. Atete asaraa kunillee is my also my other favorite is beautiful thing is atete asaraa jechuun it's like a holiday ayyaana dubartootaati. Dubartiin walii galaan ka ayyaanessanii jechuudha akka ayyaana dubartootaa qofa rabbiin kadhatti ummataaf biyyaaf rabbiin kadhatti atete deebisuu qabnu maraa caalaa because imagine ayyaana dubartii qofaaf qophaa'e like eenyutu qabame Ameerikaa keessatti ayyaanni dubartii ayyaana Mother's Day sunuyyuu like haadha qofaaf dubartoota guutuu qofaaf odoo hin taane so it is a beautiful thing that we have that and I hope waan kana deebisuu irratti hojjanna. Kana akkuma reefu isiniin jedhe san like share subscribe hin dagatinaa intala ayyaa dhageettee oduun si geettee YouTube qabaa dhageettee oduun si geettee like share subscribe barbaada dhageettee oduun si geettee jedhan fayyaa ta'aa horaa bulaa dagaagaa viidiyootti aanu enjoy godha akkuma duriitti comment like share fayyaa ta'aa.
Yeah. 13, at the age of 13. Again, one last question. Living in Shashamanne, there is a lot of people from different part of the world around here, I think, and the largest population is the Oromo people. So, what are some culture or language that you guys have learned living here in this area with the Oromo people? You see, the thing about it, ones have to understand themselves as well, you know. Because when you're in foreign, you're born in foreign where you have English speaking, right? No, you grow in English speaking, right? And now you leave out English speaking and come into a place where a country, right, where you have language and you've got English and they've got their language, right? So the best thing you have to do is learn their language. But sometime, true, we used to English, our tongues are Thai. You know what I mean? We can't pronounce the word as you would pronounce it. So You're right. So what is the language that you guys speak? English is or just there's another language you guys speak around here? well, I am trying to learn Aroma and Amara. Amharic? Amharic, you know, but it's very difficult for me. It's difficult for me too. I don't speak Amharic either. It's very difficult for me, you know. But Yeah. I'm still trying. Good, good. Well, thank you so much. I really appreciate it. And is there anything you want to say to the Ethiopian population or anyone who, for me, like when I was not in this country and I hear of the Jamaica area, it's always blew my mind that wow, there's something like that. That's so beautiful. And when I talk to people who are like in US or other people about this area, people also blow other people's mind. So is there anything you want to say about people coming to see or learn for you guys culture or people to understand? One have to understand, right, that we as Rasta, right, we understand. All right, we get our name from His Majesty Haile Selassie when he was Lidstafari Makanan, right? No, Rastafari come from Lidstafari Makanan, right? So we grown up in that tradition, that culture, right? So we find it hard to go back in any culture about white God or our God is His Majesty Haile Selassie, coming from the roots of King David, Solomon and Sheba, yeah. So I find it difficult that our black race cannot see. We can't wait no longer, because we are a nation, right? We are a nation. We are the 56 nation, 83 nation of Ethiopia, right? And right now, they are threatening us about our red, gold, and green, where our nation flag is the Lion of Judah. So I don't really know what is going on, But they are putting us in politics where we as people who just come from foreign not supposed to join up in our politics. They're mixing us up, enough things are going. They're taking away the Rasta land. They're doing all kind of things to us. But this is our land grant and we're here to stay, We're Okay. here to stay. Okay. Thank you so much. So how big is you guys' population? In numbers, do you know? We are more than sand on the seashore. More than sand on the seashore. That's our population. Okay. So I'm not worried, what I mean? Yeah. Because justice must prevail, Well, thank you so much. When I look at it, right, His Majesty gave us a land grant, right? And he gave us a land grant in the Aroma region, right? Why do you think he chose here? When he give you guys a land, why did he choose Shashamanne? We must be. He said when he visited Jamaica, he said he knows the history. He knows the history of the Jamaican people, right? And him giving a land grant in the Aroma region. So we have to look why he gave us a land grant in the Aroma region. So he must see us
You must see something, huh? See us as the Oromo family, you know. So Okay, I gotta explain this. Yeroo biyya nuu kenne jedhe Jamaica, yeroo Jamaica dhaqee viizitetti seenaa Jamaica yookiin aadaa fi ummata seenaa Jamaica hubadheera. Kanaafuyyuu lafa akkasitti waan isin dhiyaatu yookiin isin explain godhuu dandeettu jedheeti fidee naannoo kana nuu kenne. Kana jechuun maybe inni nuyyuu akka nu ummata Oromootiin walitti dhiyaannu yookiin ummata Oromootiin wal hubatuu dandeenyu aadaan keenya walitti dhiyaatu waan beekuuf fidee Oromiyaa lafa Oromoo keessatti lafa tana nuu kenne jedha. Well, thank you so much. I really appreciate it and I hope to come back and visit. okay. No. About nothing yet. Isinin tukube. Naman. Sadati kasi. Isinin tukube. Hayye. Maqaan kan keen? Tamasgeni jedhama. Hojiin kan kee? Hojiin baqatanuma hojii. Hojjadhe kana. Wanna kan ni nyaachifte? Maqaan waan kana maali afaan Oromootiin? Afaan Oromootiin hin beekamu gen Amaariffaan abbaa koddaa jedhama. Abbaa koddaa afaan Oromootiin I think hummoo na fakkaatu. Hummoomi? Wanni kun hummo afaan Oromootiin hummoo jedhama. Nama nyaattu? Nama nyaattu hintutu. Dhugamaa ammoo? Wallahi hintutu. Si tuttee hin beektu? Intu na tuttee hin beektu. Hayyame darbii billaalla. Darbi. Darbi. Tokko darbi lalle. Darbi. Darbi ta'e? Mi haa dhuftuuti ayya darbi. Kun oteen dhufti bakka. Bisitti fiduttee nyaata. Hin nyaatti amma. Haga akkamitti Oromiyaa keessaas dhufte? An? Bakka ani achi hojii miti timirtiif jedhee hin baradha jedhee as dhufe. Kezaan bakka hojii tokko yoo argadhe hin hojjadha. Kana dammoo maabartoonni hojjadhu jettee naaf tizaazi kennite. Hin barattallee hojjettallee? Hin baradhallee hin hojjadha bakka. Maal baratta? Yaa'u kabaradhu yaa'u timirtii mangistiiti. Okay, hayye ati cima barataa hojjetu jechuun waan guddaa jabaadhu ammallee akkasuma hojjedhu siin jenna. Hojii kanaaf garuu meeqa si kafalan? Hojii kanaaf amma kanaaf kakaffalu eenyu yoo jette an horuma bakka dhuguma qaaqa. Amma wayi isaan wayi isiin na kaffaltan jecha. Akkasi. Hayye galatoomii jabaadhu ayya akkanuma hojjedhu akka hojjetaniitiin yoo jedhan durooman jedhanii mire. Akkasuma barataa hojjette gara fuuldura ammoo waan barbaade ta'uu dandeetta. Kanaafuu jabaadhullee hojjedhullee baradhullee. Nama cimaa ta'a baqaan. Hayye. Mee darbii akka itti fudhatti ilaalla. Mee gurbicha tokkocha mina darbas. Eessaa fidan qurxummii tana? Qurxummii kana kun asumatti bitanii funaami. Bitaniitiin kennitaniif? Hayye bakka galatoom ulfaadha. Hayye amma ammoo ijoollee Oromoo tana biraan geenneerraa reefu akkuma faranjoota waan naannoo kanaa gaafanne amma nama afaan Oromoo haasa'u akka tasaa argannee gammannee kunoo bira gatteenneerraa. Kanaaf mee waa'ee kanarraa waan inni jedhu gaafanna. Hayye duraan dursee maqaan keen? Maqaa kiyya Taaddalaa Takleen jedhama. Hayye Taaddalaa galatoomii akka gaafii kana waliin godhuu keetiif. Ati jiraataa asii moo asii hojjetta moo? Asii hojjedha. Ani asii hojjedha. Maal hojjetta? Ani jalbaa kana oofaa kaappiteen Taaddalaa jedhama. Jalbaa kana qabadheera natu oofaa harka jira. Hayye kaapteen Taaddalaa galatoomii. Hojiin kun akkam garuu yeroo bishaan fadhuuf nama sodaachisu yookiin wanni si qunname jira? Hamtuun jiru hamtuun sodaachisu. Wanta nama sodaachisu hin jiru. Galiin isaa akkam garuu? Galiin isaa waan jedhu. Hayye galatoomii bishaan kun maal jedhama? Bishaan kun hawaasaa iqi jedhama. Garuu bakka qaba. Bakkillee bootaan isaanii akkuma sanitti adda. Bakkeen kun amma Makliit Maznaanyaa Maabar jedhama. Bakka biraallee yoo dhaqxan akkasuma maqaan isaanii adda. Garuu walumaa galatti hawaasaa iqi jedhama. Bakka nama as dhufee hin beekneef kaas dhufuu barbaadu jechuun bishaan kanarra bakkeen tokkoffaa bashannanaaf bareedaa jedhamu eessa? Moo kanuma? Hawaasaa keessatti tokkoffaan kan mul'atu Roophiidha. Roophiirraan aansee immoo
daseetii takkiin jirti kan non xiqqaadha isiidha tokkoffaan kan laalamtu lammaffaa immoo gara nagara Amooraa Gadaleedha kana laaltan immoo bishaan gubbaa gakkuttanii eerpoortiidha bishaan laga jechuudha eerpoortiidha achiin aanaa immoo homtuu hin jiru. Bishaan kun Oromiyaallee bakaraan tuquun hin jiraami? Oromiyaallee hin tuqee gimmaashni Oromiyaadha. Kun kan laaltan kun kan mul'atu kun gaarri guddichi kun Oromiyaa keessa jira. Bakkeen bashannanaa akkanaa jirti bakka eega bishaan ka Oromiyaa keessa tuqu taate bakkeen bashannanaa akkanatti dhaqanii bashannanan jira achi garasiin. Achi garasi amma ganaa hojjetamaadha. Achi garasi kan ammaaf hin jalqabne garuu jalqaba amma hojjetaaran. Hayya kaapteen galatoomi guddaa ulfaadhu siin jenna qabeenyallee horadhu dagaagii sammuunillee qabeenyaanillee waan maraanu guddadhu siin jenna galatoomi. Galatooma illee siin galateeffannaa. Hayya galatooma.